bisanii ala darban du'a lammaffaa du'a sadaffaa ajjeesan. Isinigale akka zubaala darban jechuun tanallee akkasuma deebisanii ajjeesanii bifuma kanaan amma michiyyoo takka obboleettiin si as na bira jirti caaltu jaanii as na bira jirti Muniir kun beekuun oolu Isinigala biyya kana na bira jirti biyya nan jiru kan warra arga lixaa ijoollee isaati ijoollee galamsa moo gara baddeessaa kana na fakkaata baddeessaa obboleettiin si takkaas achuma duuteeti ilaa arraa reefkisii achi buuteen dhabamee jechuudha ilaa arraa reefkisii achi buuteen dhabame lama sadaffaa amma fakkeenyaaf namootaan beekurraa si dubbachaa jira amma isii tanaa hojii sadaffaa tunis duutee hoggaa darbamte du'a irratti ajjeessu jechuudha bara jarana Isinigale reefki namalleen kabajaa dhabee reefki namaa kan du'elleen awwaalcha dhabuu jechuun maal jechuudha jaran maal taane Harargeen kan hunda kan du'e joollumatee nyaata Harargeeti malee nama kutaa biraatti miti waligalee maa shamarrate ija qoftiin du'aa olti Assalamu alaikum wa alaikum salam la laki waan siise bakka takka sisirreessa dhumaatiin shamarran keenya baay'eedha namni keenya dhumaa jira bakka adda addaatti mana dallaalattis ta'arabaa dhishiu dhukkubsattee duutee maarree duutee eega dhukkubsattee duutee maaliif reeffa kan nuu didan tokko kaffaa kanaan yaadni kiyya dura namni tokko yoo harka keessaan qabaanne mootummaatti yaame mootummaa san bakka san gallakkisaniituma san booda mana dhafeekaa dhaqanii ilaaluudha. Akkasuma dhumatee jira. Kana achi garuu reefka dho'isu zubaalatti goonee wanta darbinee husuusa maal keessatti achi gad darbinee saaraatti darbinee jinni darbineen tun naa fudhatama dhabde ani tokkoffaa kana lammaffaa kutaa Harargee qofaa miti. Harargee tana sagalee olii ta'an hanqa wayyaa xiqqaatullee ta'u. Kutaan biraa sagalee waliin taatu. Anaas siima san bira kuti shamarran biraattis numa du'anii garuu nama isaaniif sagalee ta'u hin jiru. Amma namayyuu TikTok irratti faarsee bula walma faarseetuma shaashaa jee wal arrabsu malee sagalee hin dhabamte malee qindaa'uun kanneen kaleessaas ta duraanis shanii moo ja'ani kanneen wanta kana wal jalatti amma wanta godhe xiqqasho gizeen efi biratti waan kana gallakkisu xiqqasho ni oowwa. Saniif wanta jee malee kutaan biraatis numa jira warri kutaa biraa ijoolleen isaanii wanna kana jala hin deemanii fi kana akkasitti hubadhu malee kutaa takka qofaa miti jechuudha. Na hin dubbatamne malee bar amma tanaas hin dubbanne bar ajandaa silaa hin godhanne achuma haftii bar ta hin dubbatamne miskiina meeqaa jira kan hin beeku anama mixiyoota na edaa Kaleessa jechuudha. Micoota kaatti dhufee aboo Muniir akkana kana yatiin kadhannaa mana ni hedduu wanta jiru dhiiseeti malee eegaan gallakkisee namayyuu gallakkisu mucaa harka muramee harkisi lafarra bu'ee sanuu cal ja'anii eegaan laayivii seenee wanta jee booda warri riyaa sosso'e sagaleen barbaachisaadha. Sagalee waan ta'e hubachuu dadhabdan. Akka nama TV mana manatti taa'ee ilaaluuti. Namni aanaan keessaafuu aanaan fi ka'ee deema bakka sanii yoo sooshaal miidiyaa ajandaa ta'e jechuudha. Kanaaf namni keenya sagalee walii tahuu dhiisee jira. Ijoolleen teenya dhumaa jirti. Dallaalaadhaan gudeedamaa jirti. Ajjeefamaa jirti. Harargee qofaa miti. Oromoo hunda garuu sagalee shamarranii ukkaamamee jira. Muniir Oromoo hundaa shamarran Harargee qofata miidhamaa jirtu wallahi dhugaa dubbachuu tan duutee darbamtu shamarran jirti kabajaa dhabdee nama biratti shamarran Harargee qofaan nu bira kabajaa dhabee bara. Obsi kasii miti bar nama sagalee bar tunuufi ati yoo eeyyinee fee nu dubbataaf amma. Micoota na ati silaa jennaan godhanne meeqaa jira ka du'ee achuma darbame boo balleessa kiyya na dhaggeeffadhu haa. Dhugaa walaal itti fufadhu garuu. Harar gumatanau tana waan social media ajandaa godhatteef malee meeqaa du'e. Tadhangadda amma akkasitti taachi anaafatillee waliin beeynaati. Achuma lafa kaayanii wanta jennee obboleetillee dhufte laal amma rakkoon jirtu Suudii gabaabumatti. Namna tokko kan wanjala hojjate akka dhuunfa gaafatamuu qaba. Fuudhaniis gosa jalatti galchan. Tana uummanni keenya rakkoon itti uume malee. Yoo dubbiitu gosaa waliif maaliif gosti waliif bu'aa? Nama ajjeese mootummaa biyya Suudii jira baruma irraa darbamu. Nama gudeedu. Nama harka muru. Dhumatee biyya Suudii jira. Haa uummanni nagaan haa jiraatu. Uummanni kan miliyoona meeqachi jira dalagataaf qabee. Kuni dubbii gosaan qabamti. Maarreen qabamti. Wanjalanya takka qabamaan jiru. Nan dhaggeeffadhu.
kanama ajjeesee waan suudii keessa nama qabuuf hin jiru na fakkaata akka kiyyaatti. Ka harka mure hin qabamu, ka gudeede hin qabamu, ka muka wal keessa hudduu kaa'e hin qabamu. Hai maal diddan achi diddan. Yoo ajandaa godhatte malee ani shamarran hedduu si fiduu danda'e garuu gosaa wajji wal qabsiisan. Balbalaa wajji wal qabsiisan, jinnii wajji wal qabsiisan. Malee kun dhabameeti. Jekkamaan Suudii keessatti hin qabamu gosaatu baay'ate. Namni tokko yoo qufe gosuma ja'a, yoo wanta jee gosuma ja'a, hattuun gosa, maarreen gosa. Hai poolisiin maaliif dhaabbate? Nama wanjala wanta jee seeraaf dhiyeessuufi kanaan joo barbaada argee qofaa miti ati itti fufi argee jee itti fufi garuu hawaasni biraa sagalee walii ta'uu dhiisee jira. Ani ammanni waan hin beekuuf yaadde. Ani ijoollee kutaa meeqaatii jira ka duutee akkanumatti reefkisaa darbamaa jirtu. Kan mana mataan keessatti du'aa jirtu. Munir akkana agonu. Amma dhageeffadhu Munir akkana agonu. Munir amma laal wanni jechaa jiru. Takkaffaa waa'ee sila baaba biraa osoo hin ta'in waa'ee obboleettii teenyaa tan. Waa'een obboleettii teenyaa kana kana furaasi. Shamarran harargeetuun hedduu du'ee bifuma kanaan akka feestaalatti akka zubaalaa akka qoshora wantatti ala darbuu turan. Sareenuu akkasitti hin darbamtu. Reefki sareetu kabaja qaba. Waliigallee intala namaa intala dhalaa tan namarraa dhalatte dhiisi. Shamarran harargee ta'arraan tan ajjeesanii akkana darbantuni kaleessa jaarraa dhaltee bar. Elema fa'aa bakar waaree fa'aa goota dhaluu turtee bar. Sigale shamarran harargee yooniif qabsoo fi waan hundaanuu nu dhiira dura yoo deemte dhiira dura yoo tarkaanfatte malee takkaa nu duuba deebitee hin beektu. Osoo ofiisiitiin nyaanne nu nyaachisti bar shamarran harargee. Namuu keessaa dhalannee dhufne ni beektanii bar. Miskiinummaa shamarran harargee. Gara laafummaa isaanii eenyummaa isaanii ni beektanii bar. Kabajaan malaaf ture bar shamarran harargee ta'arra kanatti asittis gamasittis gadittis olittis ajjeesanii darbantan osoo hin taane kabajaan malaaf ture bar. Sanuu kan darbu qawween isinitti ajjeeste jaansan qawwee way gaara jiranii moo yaman jiran Suudii keessa qawween maal gooti gaafiin kiyyamee warri Suudii sanuu kan ajjeese kan darbuus joollumatee nyaata harargee kan fuudhee maarrettiin darbe juus namoo harargee maaliif kun cuftii ta'e jiran maalta abaarsa qabnaa garaan nu bilbilee wallaahi ayyuu dubbaddaa ani لا برا وان جنبي بيتا منير كوين توني شقوتي دا شقوتين منا استراحة جرتي استراحة سن تن سعودي سجمري استراحة جرتي أورمون كيف جرتو هيس كوين كايتو خون صبا كبي كايتي خون صبا ما قلتي صبا يتودا عربني كوين سامن إيه خون صبا لا خون صبا جرتي الورا فقاتي مري سجمر عربني استراحة كريسة جرتي أورمون أمتا جرتي خيني خنا تبوستو Kawwee kaawwadiisi mana ofiisuun kaayyatan isaan kawwee takka dheertuu afaan dheertuu akka tan isaan qaban gartee tan bineensan ajjeefatan aramni rasaasa nyaachisuu dhiisi rasaasa keessan kan si jamma biyya arabaa tana takka takkatti beeyne jirti biyya arabaa waggaa Ameerikaa keessa jira kuni waan nama gartee ifi irra dalaganii ilmoo namaa itti taphatanii akkana godhanii malee kuwaan gartee arabni nyaachiseeti mana keessa dhiisee mitiyyoo manaan hareettee akkasi fiddooytee gonguma kun gartee soba kun dubbii kijibaati kun itti walii galanii ilmoo namaa itti taphatu kuwaan gartee mawween manaan hareettee fiddooytee soba eessi qawween biyya tana qawween buttagas maali no buttagasaati qawween kan arabni nyaachisee mirgi keessa kaa'ee biraa deemu no kun soba kun soba kun faraddoota malee kun ilmoo namaa itti walii galanii haddaanuu midhaan dalagattee dhuftee qarshii irraa fuudhuuf akkas godhan malee waan gartee qawwee nyaachisanii istaraa arabaa keessa arabni qawwee mana ofii qabanuu gartee kan hurriyyaatti qaban kanaa keessan kaayyatana jee kun soba uummanni waa'ee daawwasan leeba hattuu dhalaa teenya oguu takka tan taarifu adduubanii amma tamee gaddareessifatanii taan dalagaa irraa buusanii gaggabdee duute. Maarree kemuun qabdee duute maarree taatee duute leeboota warri waa'ee daawwasir kalbookii maarree taatee waa daawwasirtu uummata shiftaa hattoota tana hunda gartee warri riyaate irratti dalagee uummanni eeqamaa qabu isaan guutuu waliin guuranii hidhaa isaanii tan naqootana xorii hunda. لا ينصبن قوين وهرتي قشاشة هرتي في نمتين بقيتو كوني واني فكرني أماس إفنو يتجاني أما أكنا أقولو مجيون توني نما قدا مجيون بجرا
Khaatee taariba deemeetiin suudii tana dhaqee dalagadhee of jijjiiree faamilee kiyya jijjiirrettee yaadduutu taariba kana deemee ajjatee gaara marbaa guddaa kana hunda bu'ee bahee dhufe Suudi Arabiyaa tana. Rakkoo beelaaf dheebuu dandeesse. Gaafa Suudi Arabiyaa dhuftu namni mana Arabaa dalagatee mana Arabaa osoo dalagachaa jiru ijaasaa bu'ee dhufe. Akkamiin shuguxii lafa teessu haa qawwee lafa teessu fuudhee matattiif dhawa jarana hin maraanne fayya qabdi. Wallaala hin qabdu. Wanni kun ibiddaan ni beekti. Bar lafaa fuutee matattiif dhooytee ifa jeeftee kamin nuun jaan gabbaani. Khasiin jechaa jiru bar kutaa biraatii mi alagaa mi harargee siin jechaa jira bar. Jarana nuu wal dhabamsiisaa jira moo nuu wal gataa jira moo nuu dubartii teenya ajjeesaa jira. Shaangulittii boochaa tana bidee isin barreessina TikTokii warreen jiru. Isinirraan cufa cufeen bagastii kana natti hin boo'in shaangulittii boochaa. Dandeessu taphata kompiiliinkii naa godhe. Dhageeffadhaa isinitti hima. Wanni si aarsu kasi guggubu bar duurra koomi namni haa du'u si galee. Isii duute tana shukuxiidha fidhooytee qawwee fuutee matattiif dhooyte siin jaan tokko. Lammaffaa manaan haxaa'oo jettee manaan xaraga jettee fuutee qawwee maarree jala teessu ta nyaachifamte ta maarree fuutee satanumaan nama jeessaa jettee if dhooyte fasiin jaanii bara. Sagaleeleen deemaa jirtu miidiyaa kanarra. Kanaa garaa si guggubaa bara kasi belchu kanaa bara. Intalli nagaa qabdu. Qawwee arabaa anaa isin garti saraa kun qawwee arabaa anaa isin garti saraa. Walii gallee? Isi qaboonni cufaan irraa cufa qawween dhisi dura qawween dhisi dura. Taaknoo dabaadhiisi. Cufi video. Hai qawwee asuma soo deemtu. Walii gallee? Sirra. Aboo dhagaan jirtu cufi firra. Dhageeffadhaa dhugaan dhuga feetimi. Namni nu ajjeesaa jiru kutaa biraatii nu harargee wal ajjeesaa jira. Eenyu ajjeesaa jira? Dhiira ajjeesaa jiru dubartii ajjeesaa jira. Nu dubartii ajjeesaa jira. Walii gallee? Ajjeesnee ka darbuus nu mammoo eenyu darbaa jira jirana. Mee eenyu darbaa jira? Dheengadda bar miciyyoon takka xiqqoon dhageeffadhu miciyyoon xiqqoon warra laga mixeessan dheengadda ji'a sadi dura maramtee ni duutee maal taatee rasaasa maarree dhahee jaanitti maranii maziraa keessatti darbanii ijoolleen arsii gartee viidiyoo irraa waraabdee bara. Waliigalee tokko san dura miciyyoon teenya taan warra gaara mul'ata tabaddannoo duuteeti. Waliigalee duuteeti ilmoorra dhalarra duutee jaanii fuudhanii akka feestaala akka zubaala darbanii bara. Lama. Sadaffaan tan afraffaa miciyyoon takka duuteeti ilaan maachi buuteen sii dhabamte. Shamarranuma harargeetu kun cufti. Uummata maa wal soba. Taanis eenyu tagaraa qabu san bari san dura isaan bira duute bartaan maalachuutu baramme isaan bira duute. Lakki michiyyoo gosaan jaarsoo ta warra laga mixeetanii fi wantaa sanoo ta wantaa tanii fi duutee achi darban waan madaa asirii miti. Tagaraa qabutanii fi kumbura marattee mazira darban sanii fi tun isaanii ajjeesee jechuudha ammaantanii isaan bira duute lameen tun. Laal ta mazira darban jee tagaraa qabdu jee ta warra Assalamu alaikum. warra ciroo sanis rifka bakka lokeeshina bakka afur ergitee diddee. Afur shan tanaa hojii jiha malee yeroo gabaabuu kana keessatti ta'u ol baate kaa ta'u ol baatee ajandaa taate itti fudhadha akkasitti. Waa shamarran maal argeeti taan jaantu cufte. Taan fuudhanii mazira darban taan zubaala darbanii bara. Dubbadhaa namni dubbachuu barbaadan waan kanarraa. Namni quuqama qabdu dubbadhu. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Assalamu alaikum. Maamlee kiyya dhageeffadhu wanti shokkotiin wal dhoytee qawween dhoytee wanti akkana jaamaa kun dhugaa dubbachuuf soba guddaa taa'u jechuun soba guddaa taa'u. Mitiyyoo kan ajjeese harka namaati. Namoonni silaa asirra ta'ee jechuun asirratti amma feemaasaas ta'ee warri tokko kanarra jiru hundummaa isaaniitu dubbii tana olii qaqqabnee viidiyoo irra daleennee hojjannee dhiiga mucaa kanaa baasuudha malee namni amma meeqaantam osoo obboleettiin nama farraqee nuufis obboleettii teenya jechuudha. Tanaafu waltaanee waliigallee dhiigasii kana bakka itti godhuu qabnaan jaan. Ololleen ma deemu jiru kan shokkotiidhaa kan qawwee haasaan kun hundinuu soba. Namni hin beeyne hin jiru jechuudha amma shokkotiis qawwees namni hin beeyne hin jiru isii. Kana na fakkaata dhiigasii kana bakka akkatti goonuu hin barbaadan. Maame waan biraa goya haa godhanii bara ajjeesanii mi yookaan nuti ajjeesine gajaan reefka maa dho'isan jiraas ajjeesanii reefkaas maa dho'isan kuni dargii moo Haile Sillaasee moo mata miliki haa reefka maa Amaara mushaara dalagaa dhageeffadhu Amaara moo Sinte moo Guraage moo wantaas mushaara dalagaa warri reefka du'e kana bar ajjecha irratti ajjecha biraa nuuf fidaa jiran mana kana taaptaa koppilinki maan goone teessanii maan ilaaltan nama dhibba lamaan jirtanii indee.
Reef kanuu kan jedhameetu dadhabnee galaana kanarra reef kuma eega okay isin ajjeesne isin hin kasasnu okay amri rabbiiti okay reef kuma nuu kan naaw jaan kan ni bara hedduu yaalee bar reef kuma nuu kan naa medhiisa isin hin gaafan okay bakkuma reef ka jiru nu garsiisa nu fuudheetu haakima geessee yookaan qabrii geessee awwaalaa mee haadha geeni anna ajaa'ibu jira bara reef kuma kadhannaa amataa fi amatatti hayi ani tana reefka waa'ee ajjechaatii miti waa'ee reefkaatii warna ajaa'ibu jira amma yani duutee if ajjeeste haa jennu okay reefka bakka nu garsiisa haa awwaalamtu hay gudiidhaa bar kuni amma dhageeffadha an jero laal kana guggubu war Muniir kana guggubu kana bilbilchaa jiru ka ibiddina qabatu dheengata michiyyoo warra jaarsoo talagamite duutee masirratti darbamte achi dura ta'urraa alaa duuteeti wanta darbamte maramtee jechuudha isin galee zubaala darbamte ni duutee badoo geessinee badoo firraa gannee jaan badoo geessanii makiinaan fageessanii firraa.